Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan ko bagartatti sinaaqa qabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa ka har'a viidiyoon koo guyyaa har'a viidiyoo adda ta'eedhaan siniin jechuu jaaladha. Egaa turturree jirraa waa'ee meeshaalee waa'ee mana keessatti kan irratti dubbachaa jirru. Har'a moomii ayyaantun qophii ayyaanaa maalirra jirti kan jedhuun qabadhee kara keessan dhufe yeroo tokko ka itti bohorullee shaggaadha ayyaana kana namoonni baay'een biyya yaadachuu ni dandeessanii maatii yaadachuu ni dandeessanii warri ijoollee qabdan ijoollee warri abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessa warri jaallee qabdan jaallee keessan yaadachuu dandeessan jechuudha. Egaa kaanis kanuma wal qabatee qophiin ayyaana kana maal fakkaata ayyaantun mana ishii keessatti mee ayyaana haala kamiin simachaa jirti kan jedhuun isin biraan gahe egaa ayyaanni ka fuuldura guyyaa sadii waan akkasitti hafe garuu as keessatti dursaa maaltu qopheeffamuu qaba oduu ayyaanni hin gahin ka akka ciini gahee barbareena gargaaraa jedhame san akka hin taane ka osoo kana hin ta'iniin dur maaltu qophaa'uu qaba kan jedhu ka ayyaantuun kororimaa qopheeffattee jirti garbuu asitti qopheeffattee jirti. Egaa ka gatii isaallee isinitti himaatan deema asumaan garbuun dhugaa dubbachuu fi kiilota akkattiin birrii 50dha jechuudha. Ani kenneetti ofan bite. Aayidawii kenneetti ofan bite baay'ee rakkisaadha namni waan tokko bitee hojjechuu irratti. Egaa ka haa ta'u malee akkasumatti haala walqaba haaluma fe'el keessattuu ilmi namaa ayyaana ofiitti akka aadaa waan ta'eef ni kabaja jechuudha. Wanni qala'ee maal ta'ee namni akkasumatti lukkuus bitee waan hojjetachuu qabu hundaayyuu akkuma duraanitti hojjetachaa jira. Egaa ka garbuu haala kanaan bitee kenneettoo hojjedha warri kenneettoo jaalattanis gamanumaanis hin jechuu jaaladha. Egaa ka kun guyyaa boruu akaawwamaa har'a maalan jalaa baafadhee jechuudha. Garbuun bitee jalaa baafadhee akkasuma kororimaa argitanii jirtanii kororimaa keessaa shakashakee baafadhee qopheeffadhee tooyin haala kanaan jira boru kara hojiitti seenuudha jechuudha. Egaa ka asii mooyyuu akka argaa jirtan barbareedha. Barbaree ture ergan bitee jechuudha. Garuu har'an taasise akkuma meeshaalee na barbaachisu bituun har'an taasise. Barbareen ka meeqa ture hoggaa jettan ta'ee barbareen ani ayyaana miti ture yeroo san kaa gizeen bitu jechuudha. Dafee tan taasisin malee birrii 320 ta'eera kiiloo takkattiin jechuudha. Egaa amma kana oluu ta'uu ni danda'a hin beeku ani dafee bitee ergan bitee kara guyyaa 15 waan akkasiin ta'a dafee hin qopheessine jechuudha haa bitu malee. Egaa kana fakkaataa barbaree haala kanaan har'a daasisee too galee qopheessee tooyi kiiloo takkattiin birrii 3 fi nuufaa ta'u naan jedhaa joo nuufaa ta'u naan jedhaa birrii 3 hin jedhe bara tokko hin ta'a osuma nuti jirru bara tokko birrii 3 nuu ta'a 320dha barbareeni. Ofitti kolfee anuyyuu siniin jechuun jaalladha dhugaa dubbachuuf gizee tokko waan osoo wanni hin jenne dubbattu namaaf ta'a wanti gaariin ofirratti gaafa dubbatan maaltu beeka birrii 3 nu binnee nyaachuu ni dandeenya. Egaa ka adduudha malee daalachaa miti ijoollee yeroo jedhe daalachaa kun miti barbareen baay'ee diimaa barbaree maraqoo ta'edha jechuudha. Kanan bitu yeroo kamiyyuu ani hin guurusan guuramaan bita hoggaan bitu yeroo kamiyyuu guuramas bitee tuman galee ani wajjin rakkadhu barbaree baay'ee ani barbaree agasmar wajjin rakkadhu waanuma qophaa'in bitee mana keetti qimama itti bitee waan shakashakamuu qabu shakashakee dallazaa minaamina amma hafee jira. Dallazaa akka duraanii namni bochobilaa itti godhee maaloo shunkurtii adii asiin quncisee achiin maal godhee itti godhu san amma hafee jira dhugaan isin jedhe namni ndoom as Adaamaa keessatti maal godhu iddoon itti barbaree qopheeffatanii jira jechuudha. Deemtee tuma achitti bittee achumatti itti kennitee ati deddeemtee deebitee daakkattee tuma galta namni akkas godhaa jira. Egaa akka argaa jirtan immoo asitti dhadhaadha jechuudha. Dhadhaa bitee tan fidadhee too dhufeen isiniin jedha firiijii keessa hin baasee dhadhaa baay'isawwee samuuna bubbule guyyaa 3 waan akkasii ta'ee jira jechuudha. Ergan bitee fidee isiniin jechuun jaaladha dhadhaa firiijii keessaa baasee har'uman qopheeffadhe dheetanan maaliif hojiitti gizeen seenee jala waan akkanaa kana jala baafachuu naa wayya guyyaa boruutirraa jalqabee hojiin hojjedha waan ta'eefuyyuu har'a gabaadhaa gallaan kanarra hin jiraan isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoon kun gaafa san bira gahu hin beeku konneekshiniin kiyya baay'ee rakkisaadha haala kanaan biradistiitti garagarshee jira. Korrimaa kan duratti isinitti argee jira qopheeffadheera isas boodarra ni laaltu. Amma meeqan jira dhadhaan naan jechuu dandeessan kawaayii barbareetillee isinitti meetan jira dhadhaanii birrii 700 fi birrii 50 mul'at 65dha.
torba fi jahatamii shaniidha dhadhaan isin jechuu jaaladha. Egaa ka amma 8 deemuu ni danda'a dursee tanaan ani waanuma feeyyuu maamilaan qabaanii dhadhaan kun immoo kan dhufe Arsiirra jechuudha. Akkuma beekamu ka marga dhadhaa margaatidha. Dhadhaa namoonni jiran dhadhaa Salaalirraa fiduun, dhadhaa Wallaggarraa fiduun, dhadhaa Arsiirraa fiduun dhadhaa margaatidha. Ijoo asitti ayyaantummaa dhadhaa bittee jechuu ni dandeessan. Aannan kontiraata kennite malee wanni dhaniin horii fiinotiin dhadhaa raafachuun faayidaa hin qabu. Asumaanan isinitti hima jechuudha dhugaa. Asumaan kaa gorsi kiyyallee keessaa hin hafu. Yeroo darbellee dabbasaa irratti dhadhaa dibadhu shaggaadhaan jettanii Arsiidhaa fideen dibadhe malee asitti gaafa dibatte odoo waan feetee kafanni fiinoodha nyaatadha jechuudha. Ati biddeen nyaattee mataa keetirratti ni dibatta akkasaniidha jechuudha dhugaa. Baay'ee foolii addaa fide jechuudha. Fiinoo nyaatu waan ta'eef. Fiinoon immoo midhaanidha. Woriin midhaan margaa eeduu baay'ee tokko gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Aannaniif hoggaa ta'e malee woriin fiinoo fi foon isaanii nyaachuu baay'ee xafaf jedha woriin lafaa wanni itti jiranii. Warii margaatirra woriin fi waan goggogaa nyaatu baay'ee xafaf jedha foon irratti malee waan kara biraatii dhadhaa waan akkasiisanii warii margaatidha jechuudha. Shaggar akka argaa jirtan asitti ambaaksee qopheessee ta'u jira isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka kabajamtoota chaayinaal ayyaantu ittuma bohooraa jedhee tanan ayyaana kanaaf yaadannuma isinii haa ta'u fanidha jechuudha. Waan addaa ta'eeti miti waan addaa immoo guyyaa sanii rabbi nu haa ga'u haala kanaan dhadhaa. Baksee qopheessee kunooti kanan asitti tumadhee duratti kanan raashakashakanii isinitti argisiisee amma immoo tumee qopheeffadhee jira jechuudha. Kororimaa asitti ani baay'izawee yeroo darbellee dhadhaan qopheessee irratti isinitti dubbadhee jira. Ani waan biraatti naqu dhadhaa hoggaan baksu kororimaa bichaadha jechuudha. Namni kamuu akka mana ofiitti ani ayyaantuudhaan nama tokkodha jechuudha. Akka nama tokkootitti immoo ani ayyaantu mana kootitti kanan qopheeffadhu kororimaa bichaadhaan dhadhaa baay'ee natti tola jechuudha. Ani wanta warii kana wanta xirratti jedhe wayiin barbaada dhugaan isiniin jedha jechuudha. Kanaafuyyuu bakka isaan gizeen besse xirratti naa jedheet hedduutti tola waggaan marqaa nyaadhellee appitaayitiin kiyyaa banamee tan nyaadha jechuudha. Kanaafan kororimaadhaan qopheeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka abbaan fee mana ofii keessatti waan itti toleen qopheeffachuu hin danda'a. Akka itti tole akka isatti fakkaaten akka immoo jiraamitilee aaltummaa illee jira bar maatii keetirraa jechuudha. Anamma dhalli koo maal dhaala waanuma nan hojjedhe haanan amma maal dhaalti kororiin waan ittiin hojjedhu kana dhaalti jechuudha. Tarii adeemsa keessa tariiti wanni mataa ofii uummachuu dandeessi malee yeroodhaaf garuu waanuma haadharraa baratte fudhattee baate jechuudha ilmuun. Isinis akka maatiin keessan akka naannoon keessan hojjechuu ni dandeessa. Ani garuu kan natti tolu maatiin koo duraan maalidha urgaa kana inni dhadhaa jedhama kosorataan illee ni baksuu isiniin jechuun jaaladha kunooti. Garuu dhiifama naa godhaa sitti oduun hojjedhu galgalaayee jira. Paaworiin maabiraatii sirriitti waan hin jirreef dhadhaan kun waan gurraacha isinitti fakkaata kororimaatti naqeetan jechuudha. Yeroon darbe yeroo ifaate jechuudha. Yeroon baksee argitanii jirtanii akkam akka bareedu. Asitti kaayoo isinitti illee sirriitti mul'achuu baatee paaworiin maabiraatiitiidha malee kororimaatti naqee magaala bareeda ta'e jechuudha. Haala kanaan natti tola baay'ee natti tola. Egaa kana fakkaataa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana warri jaalattan hoggaa jiraattanii laayik gochuu hin dagatina. Warri immoo ilaalcha qabdanis hoggaa jiraattanii saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoon koo guyyaarraa kana fakkaataa bakka irratti nagaa naa ta'a. Baay'ee.